dirqama mana keenya keessatti nadaajiin tubboo itti nu dhufu qabamoo dirqama maallaqi nu rabsamu qaba mootummaa kana deeggaruuf rogidiinni keenya walitti taabu social media kana irrattis dhimma dubartoota irratti baay'ee cinqamta. Caalaa Oromoof aarsaan kaffaleen jiru. Caalaa kan qabsaa hin jiru Habtaamu si kaasuuf jechaadha. Daawwattoota keenya fuulduratti maanguddoo ergachuu kooti. Ani hannan jaaladhu. Hawaasa keenya keessatti tokko mootummaan mormi ta'uu taate ati sabboonaa isa cimaadha. Afaan Oromoo hojii federaalaa ta'u jedha. Bulchiinsa aanaa fi magaalaa Finfinnee kana keessa jiru afaan Oromootiin barra. Maaf appreciate hin goone maaf isa post hin goone isaan. Embaasii Ameerikaa keessaa isa hojjechaa turte. Egaa yoon of ilaalu immoo qabeenyiin hodhadhee jiru. Amma investara ta'uu argitee import export ifaa jalqabu. Barsiistuu cimtuu turte jechuudha. Dura uffata xibabii qofa uffatu uffata Habashaa. Egaa dhufee kan Harargees kan Baalees kan Jimmaas kan Wallaggaas uffachuu jalqabanii. Achii booda kan gara OMN itti dhufte. Ani maaliin jedhe beektee rakkoo especially saba keenyaa kanaaf faloo barbaachisaan jedhe bara. Faranjii meeqa barsiiste faan? Adaanechi dubartiidha. Dubartii taatee mana bulchitee haadha abbaa warraa keef waa tokko sarvi gootee ijoollee qabda. Itti gaafatamtuu dhimma dubartoota Oromoo miidiyaa jennis maqaa si moggaafneerra. Akkamitti waan biyya gahu waan jijjiiran kana appreciate gochuu dhiisanii waan xixiqqoo maqaa xixiqqootti kennanii akkas akka godhan anna ajaa'iba. Ijoollee hiisistee jedhanii fa'aa. Bajeta uummataa toon xiqqin biyya akkasitti jijjiiran arguun caalaa wanti jiru hin jiru. Fakkeenya ta'anii Oromoo wal qabati. Garuu ani maaf hin ta'uu didee የኢትዮጵያ ዘፈን ታስተምራላችሁ እቴ የኢትዮጵያ ዘፈን ከሚን ጀደን እስክስታ ነው አንጀት እንደ እስክስታ ለምሳሌ ፍሪ መሰረት ዲቻ ተረባኑት namni reefa guurrate hin jiru social media irraa walitti dhukaase takkas goote fudhattee nyaatte maal naan jedhan yoo nyaaddes maal rakkoo qaba